Ashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Beekii Focus hundi keessan har'a immoo qophii dabalataa ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophiin kunis siniimaadha. BF siniimaan kunis kan irratti hundaa'e seenaawwan fiilmii biyya keessaa biyya alaa fiilmiiwwan Oromoo fiilmiiwwan afaan kamiyyuu seenaa isaa gabaabsee daqiiqaa muraasatti isin biraan gaachuudha. Qophiin kun yeroo jalqabaaf har'a eegala. Egaa qophiin kun akkasinitti tola abdiin qaba. Warreen subscribe godhin jirtan addaa keessan subscribe gochuun chaanaalii kanaaf maatii ta'a. Warreen subscribe gootan immoo like, share, comment gochuun nu bira dhaabbadhaa. Amma kallattiimaan gara viidiyoo irratti dabarra. Egaa viidiyoo irraatiin kan walii wajjin ilaallu action fiilmii 2022 kan ta'e fiilmii Gold jedhudha. Fiilmichi kan jalqabu osoo baaburri gammoojjii keessa imaluuti. Namichi Virjiilaan baabura keessa gara lalataa ture. Dubartiin mucaa qabattee jirtus isa bira turte. Yeroo muraasa booda baaburichi dhaabbate. Virjiilis keessaa bu'e. Erga baaburicha keessaa bu'es gara mana tokkotti deemee namichis taa'ee TV daawwata ture. Virjiilis waa'ee nama naannoo sana isa imalchiisuu danda'u itti dubbate. Namichis TV ilaalaa ture garuu isa fudhachuu hin dandeenye. Sana booda Virjiil kutaa dhiqannaa gaafate. Namichis afaan Virjiil hin beekne itti dubbate kallattii kutaa dhiqannaatti agarsiise. Kutaa sana keessa ilbiisonni guutanii turan. Osoo inni boqotaa jiruu namni wayii bakkee irraa namni imalu jira. Virjiilis eeyyee jechuun deebiseef. Virjiilis rifeensa isaa miicatee namni wayii akka inni bishaan hin balleessineef lolaa ture. Yeroo muraasa booda Virjiil konkolaataadhaan konkolaachisaa Kiit waliin imaluu eegale. Virjiil konkolaataa keessa taa'ee raadiyoo dhaggeeffachaa ture. Osoma karaarra jiranii konkolaataan isaanii dadhabee cabe. Isaan lama ta'anii konkolaaticha suphaa eegalan. Osoma isaan konkolaataa suphaa jiranii seeronni wal lolan lama argan. Kiitis isa nyaachaa jiru irraa ofuun isa miidhame obbaafachiise. Konkolaataa isaanii erga sirreessanii imala eegalan. Yeroo booda konkolaataa isaanii dhaabanii boqonnaa fudhachuu eegalan. Yeroo halkanaa'etti abidda qabsiifachuun walii wajjin dubbataa turan. Ganamatti aanu imala jalqaban. Kiit rafaa ture. Virjiil ammoo konkolaachisaa ture. Virjiilis AC konkolaatichaa dabale. Mootorri konkolaatichaas dadhabaa dhufe. Kiitis Virjiilitti aaruudhaan imala dheeraa irratti AC banuun sirrii akka hin taanetti hime. Virjiilis dhiifama gaafate. Daqiiqaa muraasa booda Virjiil fincaa'uuf gara muka tokko jala deeme. Osoo fincaa'aa jiru dhagaa wayii arge. Adda baasuuf itti deeme. Akkuma achi ga'een awwaara yommuu irraa ta'u warqee arge. Virjiilis Kiitiin waamee akka inni adda baasuuf gaafate. Kiitis laayiterii abiddaan ho'isuun dhagichi yoo gurraacha'e warqee miti jedheen. Erga gubanii ilaalanii booda Kiit warqee ta'uu isaa adda baase. Yeroo booda jarri lamaanuu warqicha qotanii baasuu eegalan. Garuu warqichi hanga isaan yaadan ol guddaa ta'e argan. Isaanis fo'aa itti hidhuun konkolaataan harkisanii baasuuf yaalan. Garuu fo'aan isaanii miicate. Si'a lammaffas akkasuma ta'e. Carraan biraa waan hin qabneef qotuu itti fufan. Kiitis gidduutti dhiisee qoraan funaanuu eegale. Virjiilis isa gargaaruun qoraan funaane. Halkan sana ibidda bira ta'anii jireenyi keenya jijjiiramuuf jedha jechuun haasa'uu eegalan. Kiitis ol utaalee iyyaa sirbuu eegale. Virjiilis isa waliin gammade. Halkanuma sana Kiit isaan keessa namni tokko deemee konkolaataa warqee sana baasuu danda'u akka fiduu qabuu fi namni tokko hafee warqicha eeguu akka qabu dubbate. Kiit Virjiiliin ati deemi jedheen. Virjiilis iddoo iskaavaatiriin jiru ati waan beektuuf ati deemii jedheen. Kiitis deebisee akka inni gammoojjii kana keessa dandamatee turuu hin dandeenyetti hime. Virjiil garuu warqicha bira turuu filate. Kiitis imala guyyaa 5 akka itti fudhatu itti hime. Ganamatti aanu Kiit wantoota Virjiiliin barbaachisan bishaan, nyaataa fi bilbila kenneefi imala eegale. Virjiilis gaaddisa jala boqotuuf tolfate. Bilbilas akka inni hojjetu yaaluu eegale. Yeroo booda Virjiil qoraan funaannataa osoo jiru qeensaan fuutu arge. Innis hedduu sodaatee mukaanis rukutee ari'e. Virjiilis yommuu galgalaa'e abidda bira taa'uun irbaata isaa nyaate. Halkanuma sana sagalee bineensotaa dhagee guddaa sodaate. Ganamatti aanu Virjiil baay'ee dadhabee hirribaa ka'e. Innis bishaan muraasa qabuun dhiqachuuf jedhe. Gidduutti bilbilli isaa iyye. Yeroo inni kaasuuf jedhetti bilbilichi cufame. Virjiilis qoraan funaannachuu deeme. Yeroo fudhatee deebi'etti iddoo warqichaatti jijjiiramuu erge. Guyyaadhuma sana Virjiil xiyyaara caccabaa argee keessa boqote. Yeroo muraasa booddee Virjiil qaama xiyyaarichaa caccabsuun naannoo warqichaatti godoo ijaarrate. Godoo sana keessa bulee yommuu ka'u hedduu dadhabee ture. Gogaan isaas ho'a aduu irraa kan ka'e baay'ee isa gubaa ture. Virjiilis naannoo warqichaa deemuun taa'ee yaaduu eegale. Virjiilis warqicha irraa cabsachuuf yaade. Innis yaale cabsate. Gidduu kanaan Kiit bilbila bilbileef. Virjiilis gammoojjicha akka hedduutti ho'ee fi cabaa warqichaa akka qabu itti himuun akka inni dhiisee dhufu gaafate. Kiit garuu akka Virjiil warqicha bira turu gaafachuun akka dafee dhufutti hime. Halkan sana saroonni bosonaa Virjiiliin nyaachuuf doorsisuu eegalan. Innis guddaa sodaate. Mukatti abidda qabsiisuun ofirraa faccise. Ganamatti aanu Virjiil osoo bishaan dhuguuf jiru bofa naannoo isaatti arge. Boficha ajjeesuuf yaale garuu jalaa miliqe. Yeroo deebi'u bishaan xiqqoo qabu bofa ajjeesuuf jedhee of duraa dhangalaasee arge. Bishaan muraasa duwwaatu hafeef. Guyyaadhuma sana naannoo xiyyaara caccabaa sana osoo jiru dubartii wayii alaalatti arge.
Innis cabaa warqee isaa fudhatee xiyyaaricha keessa dhokate. Dubartittiinis dhaqxee akka inni iddoo dhokatee jiru bahutti itti himte. Dubartittiinis akka inni nyaata nyaatuuf gaafatte. Inni garuu ni dide. Isheenis maaliif akka inni dhufee fi hangam akka inni ture gaafatte. Dabaltee maaliif akka inni caccabaa xiyyaarichaa funaanu gaafatte. Inni garuu isheef gurra hin laanne. Daqiiqaa muraasa booda kaatii gara naannoo warqichaa jirutti deemte. Virjilis duukaa bu'ee akka xiyyaaricha keessa turu qaban itti hime. Isheen garuu iddoo inni deemutti hordofuun hangam akka inni iddoo kana ture gaafatte. Virjilis isheetti haaruun akka isheen qofaa isaatti isa dhiiftuuf gaafate. Virjilis mataa dhukkubbii itti dhaga'ame. Isheenis akka inni boqotuuf gaafatte. Yeroodhuma sana ariitiin gara warqichaatti deemuu eegalte. Virjil garuu akka isheen dhaabattuuf iyyaa faana dha'e. Erga naannoo warqichaa gahanii dubartittiin waan dhoksaa jiru akka inni qabu itti himte. Virjilis mataa ishee keessa rukutee erga waan isa barbaachisu keessaa fudhateen booda dubartittii awwaale. Yeroo booda saroonni bosonaa boolla keessaa baafatanii nyaachuu eegalan. Virjilis saroota sana irraa hafee reeffa ishee gube. Ganama itti aanu sagalee bilbilaa Virjiliin hirribaa kaase. Keetis akka dhufaa jiruu fi iskaabaatiricha suutaa akka isa jechisiisetti hime. Virjilis iddoo kana turuu akka itti cimaa jiru dubbate. Yeroodhuma sana Virjil konkolaataa karaa irra darbaa jiru arge. Yeroo booda Virjil qoraan funaannachuu deeme. Yerooma sana bubbeen naannoo sana weerare. Virjilis gara godoo isaatti fiige. Garuu bubbeen sun godoo isaa diige. Virjilis osoo baqatuu mukti irratti jige. Ganama gaafa ka'u biyyoodhaan haguugamee mukaanis waraanamee ture. Osooma isa dhukkubuu gara qodaa isaa deeme. Garuu bishaaniif nyaanni isaa hunduu hin jiran. Innis deemsa waan dadhabeef foqoqee gara warqichaa deeme. Warqichis ammayyuu achuma jira. Innis gammadee yeroo booda Virjil muka isa waraane of keessaa baase. Sana booda abidda qabsiisee sibiila ho'isee madaa isaa ho'ise. Sana booda dhangala'aa qaama isaa keessaa ba'aa jiru qusachuuf awwaara ofitti dibee ciise. Yeroo muraasa booda gaafa jabanatu dubartii xiyyatti qabdee jirtu tokko arge. Daqiiqaa muraasa booda bishaan latteef. Virjilis dubartittii ilaalee garuu haala biraan ishee arge. Keetitti bilbilee himuuf yommuu jedhu dubartittii of biraa dhabe. Erga inni bilbilee fixeen booda dubartittiin dhufte. Dubartittiin ishee inni kanaan dura ajjeese fakkaatti. Isheenis akka gargaaru barbaadetti. Virjil aareetti iyyuun akka isheen qofaatti isa dhiistee deemtu gaafate. Virjilis gaafa ciisee ka'u abiddaan fi sarootaan marfamee of arge. Sana booda Keetitti bilbilee akka sarootaan marfamee jiru itti himuun akka inni aareetiin isa bira ga'u qabu itti hime. Virjilis alaala irra dhaabatee yommuu meeshaadhaan ilaalu Virjil sarootaan nyaatamaa jira. Yeroo muraasa booda Keet dhufee reeffa Virjil lafatti ilaalee gara konkolaataa isaa deeme. Akkuma ofirra garagaleen xiyyaarri rukutame. Sana booda eenyu akka isa rukute adda baasuuf yaale. Garuu yeroodhuma sana du'e. Dubartii Virjil ajjeefte moo eenyutu Keet ajjeese kan jedhu fiilmicha keessatti hin caqafamne. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraa wal agarruutti nagaa.